Imo teenya banachuudhaaf eega kanatti aappii imo keenya keessa galle agree and contact wakeetu kana ni tuyna sambooda agree kayyo kana maani tuyna bakka agree johan eega tuyne booda lakkoofsa bilbilaa keenyatti galchina alloo goone sambooda lakkoofsa bilbilaa assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu ashama harka fuune dhaggeeffattoonni chaanaalii YouTube Maammee aappii hundi keessanuu nagaa fi jaalalli keenya qilleensarraan isin biraa ga'u isin jecha chaanaalii keenya kanaaf haaraa yoo taatan subscribe godhuudhaan nu gargaaraa isin jenna. Subscribe godhuudhaan maatii keenya dabalamaa isteenumaa isin gootu subscribe godhaa. Eega subscribe gootanii mallattoo notification kanallee on irra kaayyadhaa. Akkaataa aappii imo kaanti itti banannu waliin ilaallaa. Amma aappii imo keenya keessa ni galla. Egaa appicha keessa galle akkanatti appicha keessa eega galle agree and continue kayyoo kana ni tuqanna. Agree and continue eega tuyne booda ammas agree kayyoo kana ni tuyna sambooda agree kayyoo kana eega tuyne alloo igoone jechuu alloo kayyoo kana tuyne jechuu alloo eega tuyne lakkoofsa bilbila keenyaatti galchina. Eega lakkoofsa bilbila keenyaatti galchine koodii dijitii 4 isinii ergaa sambooda verify isinii ta'e banamee jechuu. Eega akkasi bananne booda viidiyoo itti aanutti akkaataa namni itti isiniin xalafne waliin ilaalla. Barnoonni keenya karraatis kana fakkaataa hanga kutaa viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan tura. Turtii gaarii viidiyoo kutaa biraatiin walitti deebina. Ammasittuu turtii